Waajjirri fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa duula talaallii pooliyoo marsaa afuraffaa muddee 3 bara 2018tti kennamuu milkeessuun haala danda'amu irratti qaamolee qooda fudhattootaa waliin marii hubannoo cimsuu taasise. Dhukkubni pooliyoo dhukkuba walxaxaa fi humna abdii boruu ta'e miidhuun dhukkuba dhiibbaa hawaas dinagdee qaqqabsiisuu danda'udha. Guyyaa har'aas qindeessummaa waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin sagantaa sochii duula talaallii pooliyoo qindaa'aa muddee 3 haga 6 bara 2018 gaggeeffamuu ilaalchisuun bakka qooda fudhattoonni sadarkaan jiran argamanitti mariin gaggeeffamee jira. Duula talaallii qindaa'aa pooliyoo marsaa afuraffaa kana irratti daa'imman umrii isaanii waggaa 5 gadi ta'an 100 fi 51 ol ta'an kan talaalaman ta'uu marii gaggeeffame irratti ibsamee jira. Itti gaafatamtuu waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Sister Samiraa Mahammad ergaa dabarsanii dhukkubni pooliyoo dhukkuba miidhaa hawaas dinagdee guddaa qaqqabsiisuu danda'u haala kamiin ittisuu fi to'achuun akkaataa danda'amuu fi dhibee yeroo ammaa saffisa olaanaan babal'achaa jiruuf vaayirasii marbargii irratti hubannoo wal fakkaataa ogeessii fi hawaasni akka argatuuf mariin hubannoo cimsuu kan kenname ta'us kaasan. Talaallii pooliyoo qindaa'aa marsaa afuraffaa akka magaalaa kennaa muddee 3 irraa hanga 6tti mana manatti kennama. Akkuma beektan pooliyoon dhukkuba hamaa daa'imman waggaa 5 gad kan jiran keessattuu miidhaa hamaa kan irra geessu waan ta'eef nus akka magaalaattis akka naannoottis talaallii idilee kennaa jirra. Talaallii idilee osoma kennaa jirru garuu dhukkubichi naannoo keenya keessatti iddoo garaagaraa irratti keeziin mul'ataa jira jechuudha. Kanaaf dhukkubni kun waan mul'ataa jiruuf talaallii idileen akkuma jirutti ta'ee duulaan immoo daa'imman kanaan dura talaalamanii fi hin talaalamne bira qaqqabuun dirqama ta'ee sadarkaa biyyaatti talaalliin kun guyyaa 4 kennama. Duulli talaallii guyyoota 4 turu kun mana manatti naanna'uu fi manneen barnootaa akkasumas iddoo namni baay'inaan walitti qabamutti kan kennamu ta'uu kan dubbata Sister Samiiraan hawaasni hundi milkaa'ina isaatiif deeggarsa barbaachisaa akka taasisu dhaaman. Talaallii mana manatti manneen barnootaa irratti dhaabbilee fayyaa irratti iddootti kennamu irratti guyyaa 4f duula kana daa'imman 151 ol talaalla jennee karoorsineera. Salphaa miti guyyaa 4 daa'imman san bira ga'uudhaan aarsaa kafalchiisa dadhabbii qaba obsa barbaada. Mana manatti mudeemamu aduu kanaan magaalaa kana keessatti hammam ulfaataa akka ta'e hundi kennaan hubanna. Ogeeyyiin talaallii qabatanii mana yommuu deeman immoo maatiin heeyyamamaa ta'uu dhabuun immoo rakkoodha waan ta'eef kallattii kamiinuu hawaasni kana hubatee qaamoleen steekholderoonni keenyaa asitti argamtan hundi keessanuu kana hubattanii talaalliin kun milkaa'inaan akka galma ga'u waan karoorsine bira akka geenyu daa'imni tokkoyyuu magaalaa kana keessatti osoo hin talaalamin ilaalcha dogoggoraatiin amantaanis hin talaalchisinaa kan jedhu hin jiru. Talaalliin barbaachisaadha. Namni amantaa isaatiin hin hordofa talaallii daa'imaaf immoo talaalchisuu qaba waan ta'eef kana cimnee talaallii idilee cimsinee dhukkuboota daddarboo ta'an garummoo talaalliidhaan ittisuu kan dandeenyu ittisuu osoo dandeenyu daa'imman keenya dhukkuba saaxiluun qabnu kan jedhu ergaa dhuma kaasuun kan barbaaduudha waan ta'eef nu cinaa dhaabattanii galma akka geessisnu gahee hunda keessanii akka baatan asumaan maqaa waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin adaraa isiniin jechuun barbaada. Qaamoleen qooda fudhattootaa maricha irratti argaman gama isaaniitiin hubannoo argatan hojiirra oolchuu fi hawaasa bal'aa hubachiisuuf kutannoo qabaachuu himan. Amma biiroo fayyaadhaa waan kana beekee gizeedhaan odoo uummata keenya miidhin himuun uummanni illee akka eeggatu of eeggatee akka jiraatu gaafa dhibamanii siree irra ciisan rakkoo jiru uummanni beekee odoon dhibamin qophaa'ee ofirraa waan kana beekee akka jiraatu godhuudhaaf waan gaarii ergaa gaariidha kan arganne nullee asii gaddeebinu uummata keenya rakkoo jiru kana itti himnee akka beekan godhuudha. Maaliif hubannoo uummanni keenya hubannoo qabaachuu qaba. Wanti kun nuti jedhan achumatti kun nuti jedhee hafu malee ciminaan ofirraa ittisne malee hojii misoomas hojii nageenyas hojii siyaasas yaaduu kan dandeenyu hawaasa fayya buleessa yoo qabaanne qofa jechuudha. Hawaasni keenya fayyaa yoo qabaate achiin ala hojii hundaa hojjechuun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf akka hooggansa siyaasaatti illee akka uummata keenyaattis xiyyeeffannoon guddaan naannoo kanarratti ta'uu qabaataa jechuudha. Kanaaf akkuma salphaatti waan laallamu miti.